qabaa jalaa baata. Hojiin kee, tajaajilli kee, mul'ati ati qabdu, karoorri ati qabdu, waggaa dheeraadhaaf kan si jalaa hidhame. Harka namaa jalaa baatee of danda'uu kan dadhabde. Yeroo hundumaa hidhaa keessa kan naannoftu. Yeroon kee amma. Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan Raajii Qannoodha. Sagantaa ariifachiisaa, oduu gammachiisaa isinitti muufan fuula keessan duratti dhiyaadhe. Innis sanbataa yookaan dilbataa fuula keenya dura jiru ganamaa jalqabee hamma galgalaatti sagantaa shiftii lamaan turu. Yeroo sagantaa addaa qabna. Keessattuu jala bultii ayyaanaa sababeeffachuudhaan waaqeffannaa bal'aa, kadhannaa bal'aa yerootti sagalee Waaqayyo barannu akkasuma yerootti dhukkubsattootaa fi namoota rakkoo garaagaraa keessa jiraniif itti kadhannudha. Waaqayyo inni kaleessa dheengadda hojjechaa ture. Ammas hirree isaa isa araaraa, hirree fayyinaa nu gidduutti hin diriirsa. Namooti baay'een qabaa seexanaa jalaa akka ba'an Waaqayyotti nan amana. Waaqayyoon kadhachaas jirra. Sagantaan kun sagantaa addaati. Akka isin hin baane keessattuu magaalaa hoolotaaf naannoo ishee kan jirtan ganama sa'aatii 2 jalqabee hamma laaqanaatti tura. Waaree booda 9 jalqabee hamma galgala sa'aatii 12 walakkaatti tura. Namoonni bakka keenya hin beekne yoo jiraattan magaalaa hoolotaati hoteelaa Wiiduraa dabartanii daandii Koobilii buufata fayyaa Galgal Kuyyuutti ol geessurraan gara harka mirgaatti argamna. Tarii bakki keenya kan isin rakkisu yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa foddaarra jiru kanaan bilbiltanii sagantaa kanarraa akka hirmaattan. Keessattuu yaaddoo garaagaraa keessa warri jirtan jaamummaadhaan, duudummaadhaan akkasuma dhibee maqaa qabu baqaa hin qabneen rakkachaa kan jirtan guyyaa itti Waaqayyo ba'aa rakkinaa isinirraa darbatudha. Guyyaa itti qabaa dhukkubaa jalaa baatudha. Guyyaa itti qabaa abaarsaa jalaa baatudha. Hojjettanii milkaa'ina kan dhabdan baay'ee fiiddanii baay'ee xaartanii xiqqoo tokko kan galfattan wanti isin hojjettan guddaadha. Wanti isin argattan isin ga'uu kan dide. Isin ga'ee horma ga'uu kan dide. Isin ga'ee nama biraa ga'uu kan dide. Eebba irraa hafaa argitanii kan hin beekne. Yeroo itti Waaqayyo harka namoota baay'ee eebbisuudha. Qabaa jala jira, abaarsa jala jira, rakkootu irra jira warri jettan guyyaa kana dafaa kottaa. Waaqayyo namoota baay'ee hin hiika. Lubbuu baay'ee hin fayyisa. Lubbuu haaraa afeeraa kottaa. Amantaa adda addaa kan hordofan Yesuus Kiristoosiin boqonnaa haaraa godhatanii kan hin fudhatin jiran itti afeeraa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaan kun guyyaa addaati. Faarfattoota jajjabootu jira. Yeroo waaqeffannaadhaan Waaqayyoon ol qaqqabnu hin qaban. Akkasuma an obboleessi keessan yeroo isin tajaajilu akkasuma tajaajiltoonni kan biraan yeroo itti ayyaanni Waaqayyo isaanirra kaa'een sagalee Waaqayyo isinii firaniif eebba Waaqayyo isin irratti waamnudha. Kanaaf sagantaan kun isin hin bahin dilbata alanaa ganama sa'aatii 2 jalqabee sagantaan keenya itti fufa. Sagalee kana kan dhageessan namoota rakkoo jala jiran iddoo kana kan wallaalan dhufuu kan barbaadan namoota Waaqayyo guyyaa kana hiikuuf carraa isaaniif kennetti sheerii godha. Namni dhufee otoo hin milkaa'in hin galu. Waaqayyo qabaa jalaa si baasa. Akkas jedha Macaafni Qulqulluun Wangeela Luqaas boqonnaa 1:78. Waaqayyoon keenya ho'a isaa isa baay'eedhaan barii fayyinaa nuu bariisisa jedha. Ayyaana isaa isa ho'aan guuteen Waaqayyo isa nuuf ho'udha. Firri keenya isa nuuf ho'u, inni nu jaallatu isa nuuf ho'udha. Isa lafa onaa irratti harka nu qabudha. Namooti baay'een hin hiikamtu kottaan isiniin jedha. Eebbi kun isin hin darbini dilbata alanaa akkas jechuun guyyaa bori oolee qidaamii bori ooleetu guyyaa tokkitteetu gidduu jira. Ganama sa'aatii 2 jalqabee yeroo itti afurri qulqulluun namoota baay'ee hiikudha. Ganamaan dafaa kottaa bakka keessan qabadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaa Waaqayyootiin kottaa.